Hayyee egaa hordoftoota Bulloo Entertainmentii qophii keessummaa keenyaatti itti bu'aaraatti bashannanaa irraas barachaa akka jirtan abdii qabna. Qophiin keessummaa keenyaa hin xumuramne keessummaa addaa Kaffaaluu wajjin wal barsiisuu qabna. Innillee quban qabu ammas aku jirtu direkam. Anak kecil dah musik. Kawat dah kerja kisah. Omong gitu baru kafe. Ganti sama lagi sih. Ganti sama lagi sih. Ganti sih. Nagoo bagana kan dhufte. Sillee bagana kan dhufte. Mee kafe maal sitti dhagaame gaafa shargite eenyu yaadde turteetti. Ani dhugaa dubbachuudha muka faarfataa tokko muka weellisaa tokko akkuma itti haasa'aa turre maalika muka itti qaalatti fiddee filamee yaadee ture. Dhugaa dubbachuudhaaf kaayyoo karoora godhadhee nama argachuu barbaadu keessaa tokko kiimboksii siif godhee jirantu fakkaate yeroo tokko walii deebisnee immoo hin ta'u garuu ani sii barreesseera. Gaf tokko immoo armaachoo irraa nama dhufe tokko dheeraadha jedhanii baasanii haara na jalaa nyaatamtee nyaatamtu amma hundaan hin nyaatamu. Naa baay'ee gammadee baay'ee nama argachuu siiriyeesii jechuudha akka kanatti osoo hin ta'in iyyuu beellamaan argachuu nama barbaadu keessaa nama tokkodha immoo waaqayyo baay'ee guddaadha. Manaa hunba'u akka tasaa just rabbumatu waan tokko yaada kee keessa kaa'anna nama tokko yommuu keessa kee dhaggeeffatee baata. Keessa kee dhaggeeffattu qarshii wayitu jiraanna mana kaa'uuf fedhetti qabee nama rakkate tokko argachuu dandeessa. Ayyaana keessa kootu naan jedha hafuura waaqayyooti kun kan keessa koo qofa osoo hin ta'in achi nama tokko argachuu dandeessa. Akkuma keenyaatti qabadhu naan jedha keessi kun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani amma yaa waan kijibas hin beeku feekis hin qarrasamu. Dhugama kiyya jechuudha. Kennaan kiyya asuma lagawatti kuma gudhanii dhuguma qarshii kana qabinaan jedhe keessi dhuguma hafuura waaqayyoo ta'e. Naan akka dhugunatti nimne anuma qofa interviiyuu hojjetta qabinaan jedhe keessi kun hin qabu. Akkasii yeroo tokko ayyaana waan ta'eef ijoollee keenya rakkatee argatu. Tuma 500 kuma tokkos kuma lamas kennee tara waan qabu qooddadhee tuman fitaatee galaa akkasii. Mee akkamittiin haalti sana ajaa'ibsiifatte yeroo baay'ee waa'ee isaa si dubbattana dhagaa. Anillee akkuma kana osoo argatee jedhee yaadaa ture beektaa sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota akka tiiktookii, feesbuukii, yuutuubii kanarratti ilaalan ture. Baay'een dinqisiifadha jechuudha haala dubbisaa ofitti amanamummaa inni qabu baay'ee natti tolaa ture jechuudha. Anillee osoo nama kana argadhee guyyaa tokko isa waliin dabarsee yaadaa ture jechuudha. Har'a kinoo fedha waaqayyoo ta'e wal argannee jirra. Har'a fedha waaqayyoo ta'e wal fuudhee jirra waan ta'eef isa argachuu keessillee baay'een gammadee naman baay'ee dinqisiifadhu keessaa inni nama tokko jechuudha. Egaa Kaffaaloo Nagaoon dargaggeessa ganna 24 Itoophiyaa irratti dheerina isaatiin tokkoffaa ta'edha. Mee Oromoon akkas ta'uu isaatti maal sitti dhaga'ama isin? Ani amma akkuma gaafadhe magaaluma kana jiraatanatti fakkaate. Magaaluma kana jiraatanatti fakkaate kaapitaala keenya qabeenya Oromoon qabdu injabeeffannaa Finfinneen siif dhiisitii alagaayyoo ofitti hammattee jiraatti. Haala mijeessinaa hin galtu Finfinneetti mijeessinee ofitti fuudhanna yeroo dhiyootti ayyaana Faasikaa amma lukkuu nyaadhuti hin dhufta. Walumaan jiran hodhadhabni waluma mana tokkotti jiraanna yookaan immoo mijeessina namoota illee gaafanneeti
jaasaa ta'uu kan jechanis kafallee kan waggaa tokkos akkasitti dhiphina malee jiini dhufee jiini natti geessee jettu amala tolfattee akka hin jeeqne akkasii malee akkasitti akka jiraattu barbaada magaalaa Finfinnee ala Oromoon Finfinnee irraa dheeffitee baadiyyaa irraa qabsooftu magaalaa jira. Mata takka illee qaqqabachaa tuma gaggalaa ishii isaan illee asumatti qaqqabachaa garaatti shimalatti illee qaqqabachaa asumas ni wayya Finfinnee ni wayya kana jedhee amana. Meena goomaatti dhagahame. Dhuguma dubbachuu jechuudhaan isaan argachuu gammachuu guddaa sunatti dhagahame jechuudha. Kana irratti iyyuu badhaasa siif danii dhufanii. Kana irratti iyyuu badhaasa yaadamne. Yaadamne siif dhufee. Baay'ee dinqisiifadha jechuudha walumaa galatti. Ajaa'iba baraamni gargaarudha. Ani birrii san ati warraa kiyya kana qabdee ilaalteeti. Hin beekti qabee waan beeka balleessee akka qoxxubata qabishilaa jetti. Ayyaana kaamma ayyaanni waan dhufaa jiru qoxxubannaa tataqamnaa hin jette. Afaanii kana maamattee jechuudha. Garuu keessi koo waan kana bakkaani nama tokkotu jira bakka ayyaana kanaaf isa barbaachisu. Ani lukkuu takka argannaan anaafis nama Maqdas jedhamtu takka naa erge. Qarshii 25 jechuudha. Kana ishee galateeffachuu qaba jedhe nama. Isheen qarshii 25 naa erginaan 15,000 sana ayyaanaaf mana keenyaaf kenneetiin 10,000 kana garuu qabeen bahe. Ni silaan sana misii kennuudhaatu mootii nama gargaara. Bakka wanoo jedheetiin yeroo lamaan deemee barqabee bahe. Ammoo isa argachuu kiyyatti baay'een gammade bakka isa ganama waaqayyo nu yaachisee sun isa jechuudha jedhee waan inni keessa jiru hin beeku ani dhugaa dubbachuudhaaf qabaataa mana kiraa beekamu wanti jiru garuu waaqayyo beekaa waan ta'eef ganamaan waan kee hojjete jechuudha. Waaqayyo waan guddaa hojjetee fi mee ayyaana kanaa wal qabsiisti gaafa guyyaa yaadannoo gooftaa du'aa koo Yesuus Kiristoosidha. Kanaa wal qabsiisee hordoftoota keenya waan jedhe. Hordoftootni keenya kaafagaa ayyaana du'aa ka'ii Yesuus Kiristoos akkasumas du'aa ka'ii keessan isin hin ga'e jechuudha. Du'aan ka'ii Kiristoosiin kun adduma isaa kabajamu miti. Du'aa ka'ii kiyya, du'aa ka'ii keeti, du'aa ka'ii isaati. Maaliif Kiristoos addan duuni nu qabatee du'e nu qabatee ka'e jechuudha. Kanaaf akkanatti amana du'aa ka'ii gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'ii nama tokko qofa osoo hin ta'in du'aa ka'ii uummata addunyaa hundaati jechuudha. Namni kanatti amane du'aa ka'ii kana keessa hin jira. Baga gammadde, baga duutan, baga kaatani. Kana jedhama. Baay'ee enjoyin godhaani amma Kiristoosin adda jiraadhee hin beeku. Ani yommuu kan rukutamu Kiristoosin adda yoo baase. Kiristoos adda isaa du'ee adda isaa ka'e yoo jedhe seexaan naan addatti na argatan adooti. Amma garuu Kiristoos wajjinan du'e, Kiristoos wajjinan ka'e. Kanaaf du'aan ka'ii Yesuus Kiristoosiin kun du'aa ka'ii biyya, du'aa ka'ii uummatoota hundaati. Namni kanatti amane hunduu Yesuus wajji du'eera, Yesuus wajji ka'eera jechuudha. Mirga Waaqayyoos teenyeerra, mirgi nuuf kennameera, aangoon nuuf kennameera. Baga geessanii Oromoo saba bal'aa eebbifamaa eebba keessan isinirra ta'ee Itoophiyaadhaaf haa ta'u isinin jaaladha. Atilee baga geessee meena gootii fi waa'ee ayyaana kanaa wal qabsiisiiti. Hordoftoota keenya waan jedhu. Anillee hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumti keessanuu baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga ittiin isin geenyedha. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee dubbachuu kan hin danda'u. Ayyee atis baga geesse egaa kaffee istiidiyoo keenyatti argamtee gaaffii deebinee waliin goota hedduu si galateeffannaa. Ulfaadhu. Nagaaf galatoomatis. Galatoomatti. Egaa hordoftoota waliin qophii keessumaa keenya jaallatamamoo kan fakkaataa ammoo si waliin jiraatu.